81 ol ajjeefamu gabaafame. Ajjechaa artiist Haacaluu irratti raawwatamu hordofuun magaalota Oromiyaa hedduu keessatti mormiin ka'e har'as kan itti fufe yoo ta'u, tarkaanfii humnaa waraanni mootummaa fudhataa jiruun hanga ammaatti yoo xiqqaate namoota 81 du'uu dubbii himaa mootummaan naannoo Oromiyaa eeruun Reuters gabaase. Haa ta'u malee lakkoofsi namoota ajjeefamanii kana ol ta'uu gabaasaaleen tokko ni mul'isu. Magaalota guyyaa kaleessa mormiin keessatti gaggeeffamee jiru jidduu Amboo fi Roobeen adda duree yoo ta'an, keessumattuu uummanni magaalaa Amboo reeffa artiist Haacaluu Finfinnee keessatti awwaalamuu qaba. Obbo Jawaar Mohammad dabalatee namoonni hidhaman akka lakkifaman dhaadannoo jedhu kan dhageessisaa turan ta'us namni achirraa dubbisnu nu hima. Mormii magaalaa Amboo kanarrattis humnoonni mootummaa dhukaasa bananii namoonni hedduun rukutamuu gabaasni BBC irraa argamne mul'isa. Haaluma wal fakkaatuun magaalaa Baalee Roobee keessattis tarkaanfii humnaa waraanni mootummaa guyyaa kaleessaa fudhateen namoonni hedduun rasaasaan rukutamuu gabaasaaleen ni mul'isu. Magaalaa Shaashamanneettis uummanni bahee mormii dhageessisaa turu jiraataan magaalichaa kaleessa galgal dubbisnu hima. Halkan sanii akkuma duuti Haacaluu dhagahameen uummanni manatti nafne halkan sanaa bule. Namni ijoolleen qeeroo manatti nafne karaa cufuu waan akkasii sa'aatii 8 irraa hanga sa'a 12 halkan waan humna ofii namuu dalagaa ture. Baalasan illee ganama akkuma bareen uummanni akka jiruun karaatti yaa'ee kaleessaa ganannoo sa'a 7 karaa san booda humni waraanaa makalaakayaan dhufee uummata gargar tamsaasu yaalii biraa ture. Kaleessa akkasumatti waliin oolanii galgala sa'aatii 12 akkasuma waliin oolanii kan akkasii oolanii dhallee uummanni hiriira mormii dhageessisaa ture. Hiriira sana irratti humni poolisaa akka Oromiyaas ta'ee kan akkasumaan humna walii ta'ee uummata bittinneessuu yaalii guddaa godhee uummanni hedduu haganaa naannoo sa'a 8-9 guyyaa dhallee dhiibbatee akkasumatti ture. Laagasanii dhukaasa guddaa dhukaasanii uummata tamsaasaa turanii bakka tokko tumaanillee ni jira. Nama karaa irratti ijoollee qabanii reebichi garaagaraa ni jira. Akkasumas uummata keessa jiru ammoo uummanni manatti deebi'aa jiru. Addas sa'aatii mata waddaan galchee malee uummanni karamarraa oolee waan boruu garuu hin beekne isa kanarra jira. Itti da'uunis kaleessa galgala naannoo 81 jedhamutti magaalichatti namni tokko rasaasaan rukutamee ajjeefamuu fi namoonni hedduun miidhamuus nu hima. Magaalaa Finfinneettis guyyaa ajjechaa raawwatan booda magaalaan cufa jira jiraatan magaalaa Finfinnee irraa dubbisa. Rakkoon tokko haalli walitti bu'iinsaa mul'atee jira. Haa ta'u malee rakkoon akkasitti cimaan hin qaqqabsiifne garuu magaalaan kaleessaa fi hadda cufaatti oole. Magaalaan cufaadhaa hadda fi sochiin hin jiru, kaleessa sochiin hin jiru. Haalli jiru magaalli cufaadhaa Finfinneen keessa kanuma fakkaatti garuu odeeffannoon tokko akka jedhanitti namoota Oromootaan irratti xiyyeeffannoon kennamee akka tarkaanfii garaagaraatti fudhachuuf yaaliin godhamaa akka jiru odeeffannoon jira. Haalli jiru kanuma fakkaata. Ajjechaa artiist Haacaluu fi hidhamuu hooggantoota siyaasaa Oromoo hordofuun kiixxaat dheengaddarraa jalqabee biyyoota addunyaa hedduu keessattis mormiin gaggeeffamaa jira. Sirni awwaalchaa artiist Haacaluu guyyaa har'aa magaalaa Ambootti gaggeeffame. Gaggeessa sirna awwaalchaa kana irratti uummanni akka hin hirmaanne kan dhorkamee fi namoonni muraasni qofti kan argaman ta'uu odeeffannoon ni addeessa. Jiraataan magaalaa Amboo irraa dubbisne guyyaa har'aa magaalaan Amboo hiriira mormii raafamaa ooluu fi namoonni hedduun ajjeefamuu fi miidhamuus nu hima. Amma kun bokkaan takka roobee ture magaalaa Amboo san keessatti amma akkanatti bakka qeerroo baay'ee miidhanii rukutanii jiru. Awwaalchi sunis namoota 5 waan hin boonneen artistoota akka Jaamboo Jooteefaa akka Ittiiqaa fa'aa achumatti dhiisanii istaadiyoomii keessatti dhiisanii baandiraa alaabaa Itoophiyaa sana reeffa Haacaaluutti maranii jennaan namoonni achisoon alaabaa sana irraa darbatanii gatanii san booda kanumaan dubbiin ta'e jennaan niivii sana qeerroon tamsaasa kallattii darbuu ture yuunivarsiitii keessaatti osoo faana deemanii gara mana amantaa sanatti bakka awwaalcha sana osoo deemanii ariitiin konkolaataan fuudhanii qeerroo adda diiganii ukaasa bananii san booda qeerroon baay'ee miidhamanii akka naannoo nama 10 jedha dubbiin haalaan qulqulloofne natti fakkaata. Namoota 10tu du'uun jedhan qeerroo keessa namoonni baay'ee miidhamaniiru. Itti dabaluunis magaalota godinaalee Amboo keessa jiranittis mormiin cimaan gaggeeffamanii jiru. Namoonni achittis humnoota nageenyaatiin ajjeefamanii jiru jedhu. Godina Shawalitti Amboo jalatti kan akka aanaa Iluu Galaanfaa kan akka aanaa Sayyuufas dhukaasni banamee qeerroo baay'eetu lubbuunis babbahaa jira jedhani saayibota hodhiif gaafa walii gilillee wal gaggaafanne aanaa baay'ee jira godina Amboo san jala
ana galan ana sayyoo fajalatti namoota qeerroo baay'ee miidhanii kaan hospitaalatti guuramaa jiru jedhani poolisiin adda Oromiyaa immoo daandii cuccufame karaa federaal karaa guddaa sanarraa babbana jechuun uummata babbansiisaa jiru daandiin hafanamu jedhani uummanni akkasitti gadda guddaarra oole akkasumas gadda habaaboo gadda artist Haacaluu hundeessaaf walitti qabames poolisiin addaa dhufanii alaabaa kootii biratti diddiganii daandii cuccufamee turellee ufanii babbananii uummata xiqqoo dodoorsisuun darbanii jiru. Obbo Jawaar Muhammadii fi namoonni is waliin hidhaman mana murtiitti dhiyaatuun gabaafame. Poolisiin federaalaa ibsa kaleessa galgala baaseen awwaalcha artist Haacaluu hundeessaa wal qabatee yaalii ajjechaa hooggantoota mootummaa irratti taasifamu ture fashaleessuu beeksise. Poolisiin federaalaa ibsa kan irratti obbo Jawaar Muhammad gaazexeessaa Hamza Booranaa fi obbo Baqqalaa Garbaa dabalatee namoonni isaa waliin guyyaa kibxataa to'annaa jala oolfaman yakka ajjechaa qondaaltota mootummaa naannoo Amaaraa irratti bardabre waxabajjii 15/2011 raawwatame wal fakkaatu raawwatuuf karoorfatanii socho'an kan to'ataman ta'uu ibsi. Itti aanaan Koomishinii Poolisii Federaalaa Koomishinar Zalaalam Mangistee obbo Jawaar Muhammad dabalatee namoonni isaa waliin to'ataman qondaaltota mootummaa olaanoo jiddugala aadaa Oromootti walgahii turan irratti ajjechaa raawwatuuf yaalii godhaa turaniiru jedhe. Itti dabaluunis nageenya magaalaa Finfinnee eeguudhaafis namoota gurmaawanii jeequmsa kaasuuf yaalii godhaa jiran adamsaa jiraatu koomishinarichi ibsi. Ibsi har'a kennam kan poolisiin federaalaa fi poolisiin naannoo Oromiyaa waloon kennaniin kan wal dhabu yoo ta'u ibsi dheengadda kenname irratti obbo Jawaar dabalatee namoonni 35 sababa reeffi Haacaluu gara magaalaa Amboo akka hin geeffamne gufachiisanii fi kan to'ataman ta'uu ibsame. Guyyaa irraa immoo obbo Jawaar Muhammad gaazexeessaa Hamza Booranaa fi obbo Baqqalaa Garbaa kanneen isaa waliin hidhaman kan mana murtiitti dhiyaatan ta'uu gabaafame. Namoonni kunneen jiddugala aadaa Oromoo aangawoota mootummaa olaanoo walgahiif turan ajjeesuun ajjecha waxabajjii 15 kan bardabre irra deebi'uuf yaalii godhanii turan jedhee ture poolisiin federaalaa dabalataan reeffa Haacaluu humnaan gara Finfinneetti akka deebi'u gochuun miseensa poolisii Oromiyaa tokko ajjeesuunis himateera. Kan malees ajjechaan namoota 97 amma dura dhimma kan waliin kan ilaalamu ta'us itti dabalee ibseera. Guyyaa irraa wayitaman murtii dhiyaatanitti guyyaan qorannoo dabalataa irratti gaafatamee manni murtii kan hayyam ta'uu ina gabaase. Gamkaan immoo namoonni 3 dhiirri 2 fi dubartiin tokko ajjechaa Haacaluu hundeessan shakkaman mana murtiitti dhiyaatuunis gabaafameera. Hordoftoota keenya kan dhaggeeffachaa jirtan odeeffannoo raadiyoo Nuural Hudaa Juun 2020 amma odeeffannoo biyya alaarraa arganne san dhageessise. Iraan Pireezidaant Doonaald Tiraamp akka qabamee seeratti dhiyaatuuf dhaabbata poolisii addunyaa gaafate. Abbaan alangaa Iraan ajjechaa Jaanuwaarii darbe Jeneraal Qaasim Suleymaan irratti raawwatame ilaalchisee himannaa kan ban yoo ta'u, Pireezidaant Doonaald Tiraamp dabalatee qondaaltota Ameerikaa 30 ta'an akka qabamaniif dhaabbata poolisii addunyaatti iyyate. Abbaan alangaa Iraan Ali Al-Qasmaayir ibsa wiixata dabre kenneen Doonaald Tiraamp fi qondaaltota Ameerikaa ajjechaa Baagdaad keessatti Jaanuwaarii 3/2020 raawwatame keessaa harka qaban hunda irratti himannaa yakka shororkeessummaa banu beeksise. Dhaabbanni poolisii addunyaa yookaan immoo Interpol dhimmoota siyaasatiin alatti namoota biyya biroo keessatti yakka raawwatan to'annaa jala oolchuun biyya miseensa dhaabbatichaatiif kan kennu yoo ta'u, gaafii Iraan kan ilaalchisee haga ammaatti yaadan kenniin. Haa ta'u malee rakkoo siyaasaa Ameerikaa fi Iraan jidduu jiru wal qabatee Interpol gaafii Iraan kan fudhachuuf carraan jiru dhiphaa ta'uu odeeffannoon ni addeessa. Hordoftoota keenya odeeffannoon guyyaa irraatti qabnu kanuma qophiiwwan keenya kaafan waliin turtii gaarii qabaadhaan asumaan nagasanii dhaamadhaa. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Hayyee obboleessa keenya Abbaas odeeffannoo nuuf dhiheessiteef galata guddaa argadhu. Rabbiin sirraa haa jaalatu. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya amma gama jaarmee bultii Islaamaatti ceena. Iyyannoo alhada dabre dhiyaateef murtii sheekni keenya Dr. Lawal Islaam nuuf dhiheessan akka itti aanutti isiniif dhiheessina. Daddacha jaalalaa, daddacha jaalalaa, daddacha jaalalaa, daddacha jaalalaa, daddacha jaalalaa, daddacha jaalalaa. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قبروت الربي لقيفتو تهردو فوتا تي في نور الهدى كيسه بروغراما لدى الشجالة بكم مجرتين شفت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبولون إجتو تادي بي إيانا غافلين تكايو إيانا تنتيسن تأرجتن
deebisaan sidaa akka armaa gadiitii fedhii rabbiitiin obboleettiin teenya takka akka jettu akkuma gartee intalti shamarraa takka hoggaanii fi ballagtee yookiin saalfattee xurin laguu itti dhuftee fedhinnaan heerumaa itti dhagayamti yeroo gaafa sanirraa eegalee waanin aniin kun intala dhalaatee fi kaniin uumameef dhiira ta'eef waani gartee kaniin heerumu abbaa kiyya akaakoo kiyya adeera kiyya obboleessa kiyya ilmootiyyan tahiniif yaa rabbi nama kana nama diinirran na gargaaru hadiinirran na jabeessu nama kanaati yaa rabbi kiyya na sattarii jaarsi kiyya nama akkasii tahuu qabaa je'etiin hoggaan namaa wajjillee haasawni kan koo kana garuu akkaan itti hadhaatiyya keessatti yeroon kadhadhoollee gama hootii naatu gaa dogongoree takkaahuu heeraa seera du'aa'ii wallee irrise akkaan gartee anni adhisan duuba naan taane duuba rabbiin gama isaatii naafilee namni tokko na fuudhe namni na fuudhe kuni karaa imaanaattis karaa ibaadaattis nan gehu waa cufa keessatti naagati duuba rabbuma kiyyaan naa file je'eetiin haala kanaa wajjin qalbii tiyyata saan na cabxus if jabeeyse isuma kanaa wajjin hin jira ammoo silaakki gaafa dhiikiyya waanin duratti kadhachaa ture sun tanaaf jecha ulamaa'ii fi hayyootii teenyarraa iswanni niin barbaadu isuma kana gartee khaniin akkaan an isaaf gartee hawwii qabaachaa ture sun rabbiin akkanaa godhuun rabbi kanaa kadhataniin isinirraa barbaadaa jette obboleettiin teenyatu deebisaan tantee yaa obboleettii tanteenya ta duraatii takka teetii rabbiin haa guddisu warra gartee yeroo bultii jaaruudhaaf hawwiin isaanii fedhiin achi garagaltee gosummaa fi shanyummaa fi diiminaa fi gabaabinaa qallinaa kaarroo luuccaa dhiira yoo ta'es hakkanaa hin jenne nama isaa fi rabbiin walitti hidha nama islaamummatti hidha ka muslimatti hidha qabu kadhachuun hedduu waan nama gammachiisurra karaan ati itti kadhachaa turte sun duuba karuma rabbiin qur'aana keessatti illee nuuf hime ilmi namaa tokko dhiiraa fi dhalaanis gurbaanis odoon fuune intalti odoon heerumne والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين لا قربا ساته انت لا ساته يا ربي خي قربا أكنا خسبيه خدين إسلام ما جالته خدين الرنجليس لا القا وهم قلبين تيسفيتي شوفه خنان إجني خرزكي تيغرتي سرتي إركتيج الراق أتتوك وهم البون اتسجمد شوفه ورا أكنا جاي خدتو جي بلا بك اللغة يرتينيس أكنوا مله ما خي انت لدينتو انت لكنا يوخي ليرتو يوخي لوتا خناميتي دوري واني خرجتو قبدو واني اتتجمد شوفتها في سن قبدو سونيس خرجتو الأوركاميتي وان كانت خيس ما درسو قبدري أكا أوبليتين تينيتون جيتو قرتي يا ربي خيانا مكانا نما أكنا لهنهيرم سيس جيتشون وربي آية ساخيستي نولا فخائي الرهدون دردرها في شمرة دوغون قرري قرتي ولما قال لي خينيا وقبل تسينو دانغان نتيجابسيني بكتنا استخارة سلاني أكل جني خلتشو لبون كينيا دان دي ربي اللي فنو خيرا على أخاف نجيتشو دوبتنا الجيتشا أبا من خيتي خجرتي أدي خراج وفتي أنا جت نلينجه جيتشا لالتشاتر تخونو واني ست الآمنو حمد دي ست إسا وجه صبرتي جراتشون واني إني ربي سجودون قرآن اللين بيخين صلاة شانن جبي فتجرون واني إني جراك كتيس بالفتون
واني إن إلمان قرتي خروج جالتون واني للمي سندرين واني كنين جاتشتي سندر كنين واني إلمو في الراباسين سرق كنين أفسي ربي خن نمو مخلي جاهلا خن ربين قويا خيسا اسمنا ما افتفتوا باته يرون أما يالين كرات تكنولوجي تنما غرغارتي بكم سرع إرة اللي قلتك دنديا درافوني ستنا منو ربي خي خدران كرتا ترتهلا سنران فقاتل نولي ربي قرتي سي خدنا ونمتي تشغرتي أران سنأتنية سنيمتي خلين الرول جنبولتي جاري نمبراتي اتخاك ياد دخنا اسم خن ربين إيمان ساجريسي برنوتا فاي صدركاء نما هو ترتيفسن ربين بكسنين سيهاجه سنجل دوبا أكو مثلا دوبا دام سيغرتي أبلي سخينيا في اللي دامنو يا أبلي سخينيا أتي خغافتون تني جارتي تيتي خوغا غافي تندقي سراسي قالون أوتو يا أبلي سخيا واللي أتي دعاي هذا تيتك أبدا ربين قرتي انت لديني بس غرغرتو تكنا سنة قرتي ربي سيخين نونكي والله رزقي قدو ربي خي إقالتهم فدو وان كان الرد انت لتنا هرك أبا جليسي أراكما جانتو ilmoon buutii kuma jaanitti isiin tun arra nama gaarii dhalaa saalihaa ta'uun wanni gartee isiin siidhaltu ilmoo saalih akka ta'e baay'iti gaafa isiin ilmoon siidhaa takka gashaantiin takka ol kaate yeroo haati salaatu tokko wajjin salaattu beeki tanammamin tanaaf jecha rabbii keekadhu waan beekumsan qabnillee karaa teknooloojii adda addaatiin arra barnoonni bal'atee jira rabbii keetiin gargaarsifadhu ani guddadhen jin arra barnoonni guddinan qabu barnoonni dhalootarra hamma qabneen seennetti yeroon numa jirti duuba tanaaf jecha warreen akkanatti hawwii qaban jaarsadiin qabuuf akkumaslee dhiiraas tagartee dhalaadiin qabduuf hawwan rabbiin waliin isaan haa barbaadu fuudhallee rabbiin isaaniif haa laaffisuu jennaan duuba gaafii itti aantu akka jettu obboleeyyan kan koomee dubbitan dhaggeeffadha waan ajabaati obboleessi keenya tokko akka jiru mee dubbitana jala deema duuba aniin kun fedhii rabbiitiifiin biyya teenyarraa ala bahee intala takka eegumaan biyyarraa bahee alatti qilleensa gubbaa wal barannee haalli siitii fi argaan siitiillee na gammachiiftee aaddeetii akkamiin siin fuudhuu fedhaa bultii wajjin jaarannaan jeen isiilleen hin mamneef duballeen deebine akkuma sanitti hayyama naa gootee anillee si jaaladhinaan jette duuba eega dubbiin akkana taateen boodetti amma nutiin kun walitti dhufnee dhiirti wal gaafannee tilifoona gartee abbaa isiidhaa fudhannee itti dhoonee duuba abbaa isiitti akkasitti abbaa isiitiin manguddoo warri wajjin jirru abaluu gurbaa keenya tokko intalatee fuudhuu fedha duuba gaa ilmi namni jiru tokko waan jiru dalaga biyyattis alattis fooniin hafu duutiin haftu tanaa jecha gurbaan kun intalatee jaalate intalatee kanuu kennitu sirraa feenaa jedhaniin mee isinanga achi keessa jiru kana mee dhageeffadhaa dubbitan isinanga achi keessa jiru kana ka isinirra guddaa ni jira ka umriin isinirra guddaa tokko naa kennaa jeen akkasi duuba if keessaa tokkoon nu keessa jira ka ilmaan 10 qabu kunu abaluu jira jenneen akkasitti abbaan intala obboleessa ani bakka si buufadhe intala tiyyatan yoo gurbaan kun dhuguban nama nagayaa ta'e bakka si buufadhe ni khaanaa godhii jeen duuba waligalle gaafa gaa isaa nama nuti kurfooyne qophooyne isa gartee abbaan gartee intalaa wakkalate kanaas yaamnee mana afannee waan barbaachisu haayyannee gaa tilifoona arra nikhaanuu godhuudhaaf walitti dhufne gurbaa nikhaanuu godhu kana tilifoonitti bu'e mee dhageeffadhaa obbolowwan tilifoonni gottu bu'e abo obboleessa ati abaluutini si dhageenye intala abaluun nikhaa godhuu deemta je'anii intalti tun jaartii teenya lubbuuteen dhabinii jedhaniin dhaggeeffadhaa obbolowwan hujii haasida amma namtichi kun duuba gaafa kana jara isa ajiru kana cufaanu an intala tana isinii heerumsuu hin danda'u hangaan dubbii tana keessa cimsifadhuu jee
nu keessa ka'ee beduba akkasitti amma gaa guyyaa khallafaa khane wal guranne gurbaa silkii wakiila kana itti dhoyne ufu jirra jenneen gamma amma isaa wani deemaniif maliif silkii dhawe waa cufa adda baafate gurbaa silkii isa godhees dubbise arragaani khaanuuf godha jenneeti intalaas fuunee wajjin dhayni hoggaanu mana dhaynu akka waan wal mari'atanii isaan jidduu mariin jirtu wal quba qabaantiisa isaanii maaltu nu gale gurbaan silkii dhawees dhufee khabiraa kan talasan gartee fuudhuu fedhuus khabiraa kaysin quban qabne kaysaan kurfeessanis waliin kunumaanatti olin seeniin hogga ol seenan gurub qaadichi keenya kagartee abbaan nu wakkaleefa kun olani ta'a intalti mudhii qabatteetuma aboo isin mee isin keessa hanummaan ni kaana godhatee ni kaana irraa qabu خانيخا جارتي تينيا نخان قولين نما خنان جدا أصبح جتيني بر جري ولا ليتم متى لفا بوسه مئة خير موفيت خميج عن الله خانة جتين كونوا خانة جنا عرابة وانا قيسين جالت تبيت كدا إذا نما كمير ديما قيسا وجيب في خانة حزب الشيطان بي خانة انت لتنا مراداسي بالليسو ديماني أما قافا إسين كان جتجرد الراوسي أبان كي يسيرتي سبكسي بوفتي أتي وكيلة أما دقي سجاي نخانا قولي لك يا نخان قولو مال قولي ري جري أسما قباني سخانا قرتي دورانو جرجريتي إسا هنيني نماتو بلي سادة لكي أدوك آدين غند خانا جروتي غاجنك آدي ايني نخاخي نهيدني دوبا غافا خانا مينور نتبادي مال قبنا مال بلي سيني يا جرخني دغاي سنغافي الله اكبر الله اكبر يا رب شمرن كينيا في دراستيسي حاسد غرتي ديرافي دلا جدو سينو كانت لا دلا تكيرو اسين تركنا سي كوبن قبل خركنا دردراو يرو اني جرو كوبن قبل هوغا اني فوداخه انت لا اني فودو حاسدات سينن هوغا سينيرو ما خاته انت لا تن ادو سكرات تلي جات امني كوبن قبل بكدا مراداسي بالليل سداب جچول غرتان دوبا أما جرنا خوني مال قدرة قادي جندات دكاني قادي نوغو دياني نخا قدير نخا قدرة نخا قدير بر أما ركون بكتنا جرتو مالي يا أبلي سخية أتجرتي خجنا مدورا انت لجالته ورت سلكي قدي ناخنا جتيني أبان انتلا نمسي وكلي دان دي بريد الرديمات رفت دوبا دان دي بريد الرديمات رفت دوبا نمتي چخانت تيتني أبان سي وكلته نخا قد جيشوس قوان غاري دلجين دوبا لما يسا إنو قواني خاين قد جين قيالا ما ذكنا قلتني انتلا سفوتني أچو غاريتن انتلا وجيد اكوس قوان غاري قوتي دوبا دوغون غوري قدان أتخيسا قلت مالي هوغاني في قربان كوني لقيفت هوغاني في نمتشخني نخان ثلاثة وقودي دي ونسرتوري أبان ثلاث نويته نمتشاتي موكلت دي دي خرما برا خيسين قبان كم نخان ثلاثة فورو دي مجرا نجدو سنيني أدان نفجأسو بدني نما برا نوكله جيكو رك أبدان نما برا بكنوبوس يتشو أبدان كسرتي نخا قولتشو قبدا نخا وكيل برا قولتشو قبدا نما برا أبان خيسي في اللسون أكما خدرا قرتي نما كانان نخيس جريتين قكسا ديب بميك أجرا بكبوفتني أبا وكالتين نخا قولتشو سرجر ودوما أبان كوني خسدي رندهين ودو أبان كنا مغنماه ما شاء الله كسر باهد دميس دبي سنتين قدسني نمو ما أكلي خسموك أبو خلف أبو لنا آخر ناجي سي هيا أدو جرو أبا سنت خنديدين قادي دكون كي أكزنا والغوتن اسم قولي أما سيقالي أكزنا والغوتن اسم قولي تناف جيج يرو ديبي ساتنا دقي سره
يا ربي خيسودات انت لا تنتن ديبين انت لا تنكركرين وجين تشيسين يسيل لين منخ يسي من ليسي وفتي على اللي على بودي أمو هرك هذا التماتين هل كانوا ما ديبي ساخنا دقيس نما ولدتك أبيت نما سدي عبس الكدوي نما براسي هاولو نخاخ يسري فك يوني في أسيت اللي جا نينك أم فدامال ونمني جرين دغونغروانا كانها سوا خجت تات والرخي سندوي أتخ خديرة جند أبلو انت لا أبلو عباد ردكا نخانا قودا نخانا كيبلا جيبي جت دويتي سيقلي نمني أتوكلت سنم سدي وجين أبدك أني أتشتي نخاسها قودني أمو سببا حاسداتين تنم تتشي إنو وكلت اللين جرى خنا خيسجر وانا هنغان تلتنا الدبلنت وضوء أدى بكجرتو تأتي سينيس ركال مسلاتا توبا كل خر ربي خيسني دي أدا قرار ما ربي خيسن قافدا ورغرتي بلتي وجين جارة تشوفا ربي برها دابتو ورغرتي نما قلتي جارة أدان ديقو ربي الإسان هاديكو جنيتي ربي خيني خدن قافين انتو أكجرتو تناتو تعجائباتي دوبا مي أبلوان كان قولي دي فدا أبليتين تهني تكا أكجرتو أما تساقل دورا نافي قربان تقول فوني دوبا نما خنا أما تساقلن كان خيس الجرون نبو شويته مال مو وننين جرون نبو شويته نمني خنما قرتي أكما ألت الجرو خواتك كم بيني خوابرتشو اللي هريك أبو قول لا ساچ فبكت وابرة جرت أكما ألت التجرى وابرتشو سنفت أنا ملي أكا وابر ننفت هجي سنفت وماس خانا قبان أموني نمتش خنجب واسدي تكا وابرتي ولا لرابه فت ورسا خنج أكا وابرة ننفت hujii dhaa sinfat horiilleen gabbee dheedee galaa beekadhaa duba gaafa kanaan duba yaa abbaa mana kiyyaa akka atitti jirtu kun dogongora guddaadha haala kanan na ati wajjin jiraannee rabbiin ilmaan nuu kennu ilmaan keenya akka itti guddifannu qabnu wallaaleefiifu wallaaloodha yeroon gartee ilmi namaa waa baratee teknooloojiin fayyadamaa jiru keessatti yeroon gartee qubaanis waa galmeessaniiri kanaaf jecha meeqot hawa barannu yoon jeen intalli raadhiisiga nuti dikka anis dikka ati leen dikkoodha ila qabanna amma meekamatti haajiraannu jeeti hanjama naggoda karaa cubatti ol qabee gaqqabeetiin nama kana isa amansiisuu dadhabe duba manuma keessa rafaa tura guyyaa cufa manuma rafa ka inni rafuun deemee ani kuulii ganda keessa waa godhee duuba isa jiraachisa inuma waan nama ajaa'ibsu kana wajjin haati isaa nama guddaadha ta'ifiifuu tajaajilatti haajamtu isa kana na wajjin tajaajilti duuba isii tanaaniin yaa haadha teenya ifiifuu nama guddaa tajaajilatti haajamta taa'ifirraa hin jaan lakki yaan talati yooniin si cinaa dhadhaabbadhuuf midhaggeeffadha obbolowwan wanniin si cinaa dhadhaabbadhuuf ani hedduu si jaaladha jaartii ilma kiyyaa ta'uu keeti ayaateetii fi haalli ilma kiyyaa kuni si dirqee mana kanarraa si baasee isin addaayyaa'uudhaan sodaa qaba